Bakki seena qabeessi kun godina Arsii aanaa Ixoosaatti argama. Jaarraa tokkoo fi walakkaa dura ardaa jilaa Oromoonni baallitti wal jijjiiran ture. Sirna gita bittaa Minilikiin ajjeechaa jumlaa Oromoota irratti naannawa kanatti raawwate booda garuu lafa hoodaa fi godaannisaa ta'ee hafe. Aanoleen weerara Minilik lafa Oromoo saamuu fi Oromoo lafarraa duguuguu godhe keessatti dachiin Oromoon jumlaan harkaa fi harma itti murame. Yaadannoo Oromoota wareegamaniif siidaan wareegamtoota aanolee aanaa Ixoosaa dhaabbatee jira. Siidaan wareegamtoota aanolee siidaa godaannisa Oromoo gita bittaa nafxanyaan dalagamee fi diddaa Oromoon sirnicha irratti godhe yaadachuuf ijaarame. Tuutni hayyoota Oromoo obbo Leencoo Lataa fi Jawaar Mohammadiin durfamu siidaa wareegamtoota aanolee daawwate. Siidaan yaadannoo wareegamtoota aanolee iddoowwan wareegamtoota godaambaa siidaa gootota wareegamanii fa'i of keessaa qaba. Minilik akkuma aangootti ba'eetiin jedheen bulchiinsa sirna gadaa diiguu, qabiyyee lafa qonnaan bultoota Oromoo saamachuu, daangaa Oromiyaa waliigalatti uf jala oolchuudhaaf sochii taasisaatiin tureetiin jedhe jechaadha. Kanaaf daangaa lafa Oromoo Arsii kana qabachuu fi Oromoota Arsii uf jalatti qabee akka isa gabbaran taasisuudhaaf waraana waggootii 6 kan inni irratti baneete bara 1880 hanga xumura 1886 gaafa gochisuu kaneessaan harkaa muramuun, harmaa muramuun, qaama biraatii muramuun iddoo kanatti raawwatateetiin jedhutti jechaadha. Akkuma yaadeetiin jedhe erga waraana waggaa 6 yaalee Oromoota Arsii kana jilbiifachiisuu dadhabeetiin jedhe Minilikis gareen isa wajjin socho'aatiin turan Daargee Saalasillaasee fa'as tooftaa kana jijjiiraniitiin kan Oromoota Arsii kana jilbiifachiisuudhaaf yaadaniitiin jedhan jechaadha. Kunis namoota yaada isaanii fudhatan keessaa bitachuudhaan karaa isaaniitiin Oromoota Arsii kana cabsuudha kan tureetiin jedhe jechaadha. Akkuma yaadanis hin dhabne argataniitiin jiran damee Oromoota Arsii warra garaagaraatirraa Oromoota ilmaan Tuuramaatirras warra yaada isaa fudhatan gara ofiitti makee isaaniin walakkaadhaan harma nu bulchaa jedha, walakkaadhaan immoo soddaanuu ta'aa jedhaatiin kan inni firummaa isaanii itti dhiyaachuudhaaf yaalii godheetiin jedhe jechaadha. Kun hundi erga raawwateetiin jedhe ka Oromoota Arsii kana tooftaalee garagaraa keessa ce'anii adeemsota garagaraa keessa ce'anii qabachuudhaaf waraanaan itti deemaatiin turaniitiin jedhan jechaadha. Kanaan tooftaa isaan fayyadamaatiin turan kanaanis ulaan ittiin seenamu akka itti himamu itti himameetiin jira. Ummanni Oromoo kun Arsii kun ciminni isaanii maalirraa akka ka'eetiin jedhe, dadhabbinni isaanii immoo maalirraa akka ka'eetiin jedhe, kunis akka odeeffannoon kennamuuf kan isaan itti himameetiin jedhe jechaadha. Kanaanis ka ciminni isaanii bulchiinsi sirni gadaa jiraachuu, bulchiinsi sirna gadaa kana keessaan ajajaan waraanaa jiraachuu, kan waraana leenjisu jiraachuu, kan qopheessu jiraachuu kun waa'een Oromoota Arsiitii fi waa'een sirna bulchiinsa gadaa isaanii harkaa baheetiin jedhe jechaadha jechuutiin. Kana boodatti ka hulaa banaadha jiraachuu kun waa'een Oromoota Arsiitii fi waa'een sirna bulchiinsa gadaa isaanii harkaa baheetiin jedhe jechaadha jechuutiin. Kana boodatti ka hulaa banaadha jedhamee itti himame hara dambaliinni seenanii duuba kana naannoo waddi galuuf xiijoo jedhamu shirka Arsii diida'an sarara kana qabateeti kan humni waraana mootii Minilik seenuu kan danda'e jechaadha. Sana boodatti ka dhumaatiin Albasorratti ta'eetiin jedhe Azuulee bakka jedhamtu kallattii Diksiis kana bakka guyyaa tokkotti namoota Oromoota Arsii 12,000 itti fixuu danda'aniitiin jedhan jechaadha. Erga kun hundi ta'ee jedhee boodatti ka gocha harka muruu fi harma muruu kanaaf sagantaa itti aanu kan ammas kan kaa'atanii jedhan Daargeenis Minilikillee jechaadha. Kun maalidha? Guyyaa Oromoon Arsii hamileen isaanii cabee of jibbanii namummaa isaaniitirraa bahaniitiin sirnicha jalatti itti kufan ka itti galan ka itti ta'eetiin jedhu jechaadha. Gara tokko maal jedhu Oromoota Arsiitiin sirna bulchiinsa gadaa keessaniitiin gadaa roobaleef gadaa birmajiittu baallii olii dabarsa ardaa jilaa keessan aanoletti argamaa jedhaniit kan isaan asitti akka yaamaman kan godhaneetiin jedhu jechaadha. Gara kaaniin immoo dhoksaadhaan humna waraana isaanii asitti kan isaan qubachiisaniitiin jedhan. Oromoonni Arsii immoo humni waraana isaanii as qubachuu isaanii irraa hin baranne waraanni seeneetiin jira. Kana boodatti erga warra basaastota gidduu deemanii ragaa daddabarsaniin ummanni asitti walitti qabamuu qophaa'uu isaanii addaan baafatanii waraanni daggala keessa qubateetiin jedhe gara ummataatitti dhufuu filannoowwan lama dhiyeesseefii jira jedhee seenaan kan kaa'u. Tokko qubaan bullaa filannoo jettu, kan lammataa lubaan bullaa filannoodhaan jedhan. Qubaan buluu jechaan sirna bulchiinsaa kan ta'e kan Minilikiitiin buluu jechaadha. Lubaan buluu jechaan sirna bulchiinsaa kan ta'e bulchiinsa sirna gadaatiin buluu jechaadha. Dameewwan kana keessa namni asitti argame waan lamaan tana keessa tokko filachuun dirqama ta'uu baannaan rasaasni dugda duubaan xamadameetiin jira jechaadha. Isaan dhumuudha isaaniiti jechaadha. Akkuma filannoon tun kennamteetiin jetteen Oromoon Arsiisi nuti sirnuma gadaatiin bulla, sirna nama tokkoon bulan kana irraa hin beeknu, sirni bulchiinsaa kenna woloodha, wolojjiin bulchan malee tokkichummaan qofti
akkan bulchu kana irraa hin beeknu harka isinitti hin kennannu eenyummaa keenya isin jalatti galchine hin jijjiirannu ka jedhuun diduu jalqabaniitiin jedhan jechaadha. Yeroo kana Minilikis asuma jiru waan ta'eef humni waraana isaa tarkaanfii namoota kanarratti akka fudhatu kan ajaja duubaatti kennaniitiin jedhan jechaadha. Waraanni isaas akkuma ajajameetiin jedhan tokko namootaatiin bifa barreeffamaatiin kan inni qopheesseetiin jedhe tarkaanfii fudhate jechaadha. Harka murus, harma murus, qaama biraa muruu kanas jechaadha. Iddoon amma keessa ol seenneetiin jenne ijaarsichi kun akka argitaniitiin jettan ijaarsa yaadannooti. Boca harma dubartoota akkasumas harka mirgaatiin kan inni dizaayinii isaa taa'eetiin jedhe jechaadha. Kan inni bakka bu'eetiin jedhu iddoo gochisuu kaneessa jalqabaa itti raawwatameetiin jedhe kan inni bakka bu'eetiin jedhu maqaan iddoodha. Iddoo mura'aa jedhameeti kan inni beekameetiin jedhu akkaatama gubbaadhaa ajajamanii namoonni asitti dhufaniitiin jedhanii bakka gochoonni qaamaa muramuun namoota irratti itti raawwatame jechaadha. Harka lamaa muramuun, harka tokko muramuun, harma lamaa muramuun, harma tokko muramuun, qaama hormaata dhiiraa muruun, gurra isaanii, funyaan isaanii muruun iddoo itti raawwatameetiin jedheedha. Iddoo mura'aa jedhameeti inni kun kan beekameetiin jedhu jechaadha. Tuni qilxuudha. Qilxuu fannoo yookiin iddoo fannoo jedhamti. Qilxuu harki murame, harmi murame, qaamni murame kamuu walitti qabameetiin bakka irratti fannifameetiin jedhu yookiin irratti rarraafameetiin jedhe jechaadha. Qaama namoota muranii kana fidanii asirratti fannisuun yookiin rarraasuun kunis ergaa qaba. Yeroo humni waraana mootichaa naannoo kana gadi lakkisee asii socho'eetiin jedhe namoonni yeroo san naannoo kana keessas hin turin waan isaanii dhiisaniitiin jedhan kana akka argan, akka ilaalan. Yoo kana ilaalan immoo hamilee isaaniitu cabaa ni sodaatu.